Ejensiin geejjibaa magaalaa Adaamaa fi qajeelchi poolisii magaalichaa waliin ta'uun balaa tiraafikaa ittisuuf sosochii hubannoo uumuu torban tokkoof turu eegalan. Barbaachisummaa sosochii kanaa kan himan qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan kutaa nageenya tiraafikaa Inspeektar Dassaaleny Abarraa torbee nageenya tiraafikaa kabajamu sababeeffachuun balaa tiraafikaa akka biyyaatti jiru hir'isuuf sosochii miillaa gaggeessuu dubbatan. Torbee nageenya tiraafikaa sababeeffachuudhaan torbee nageenya tiraafikaa fuulduratti kabajnuuf guyyaa irraa deemsa miilatiin akkaataa namni karaa bitaa isaatti fayyadamuu qabu agarsiisuu fi hubannoo balaa tiraafikaa irratti jiru hammeenyummaa balaa tiraafikaa hawaasni keenya akkamitti irraa of eeguu qaba, konkolaachisaan maal godhuu qaba, lafa deeman maal godhuu qaba waan jedhu sana irratti miilanii deemnee kabajnee jirra. Kun immoo dhuma osoo hin taane calqaba isaati. Itti gaafatamaan ejensii geejjiba magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Shuumii torban kana guyyoota hundaa sagantaa garaagaraan hubannoo kennuuf sosochii kana eegaluu himanii kanaanis magaalaa kana keessatti namni hunduu karaa bitaa isaa qabatee akka deemu qaamni hunduu tumsuu qaba jedhan. Balaan tiraafikaa yeroo ammaa akka addunyaattis akka biyya keenyattis yaaddoo guddaa ta'aa kan jiru. Balaa yaaddoo ta'aa jiru kana immoo inni jalqabaa hubannoo uumuu irratti cimnee yoo hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya. Lammaffaa abbootiin qabeenyaa konkolaataa yoo sirratti cimanii qabeenya isaanii hordofan to'atan jijjiirama fiduun hin danda'ama. Torbee tokko guutuu itti fufa. Sosochiin kun sagantaa garaagaraatiin itti fufa. Miidiyaaleenis hubannoo kennuu akka qaban ergaa dabarsaniiru. Balaan kun yeroo ga'e tamsaasuu caalaa miidiyaaleenii akkamitti balaa kana ittisuu akka danda'amu irratti hubannoo cimaa uumuu keessatti isaanis ga'ee olaanaa qabu. Seera kabachiiftonni geejjibaa sosochii kana irratti hirmaatanis konkolaachisaan araadaan qabamee konkolaachisuu akka hin qabne dhaaman.